jannata mera, ani jannata mera, ani jannata mera. Isa rumah, Petros saat kita galet. Sini nanti tadi dia mau berbuat ini. Cuma Petros baik. Mari बोलता है डूबी चिड़िया बराबराओ सी को बरकाता सी इम्नेशन हालेलुया इताबु इनिशरी यीशुसे को सितारा डाउन इंडिया तुझी थाबाली इनिशरी हालेलुया इस मजा भी दे दिया वहांते इंडिया तुझे लगा बगैर आगे घंटा हो कारो से यीशु ताबु के बरा हालेलुया Kales bishaan minaa biddeen daadhii warreen hundi isaanii maal godhan ilaala nama kumaatamaa lakkaa hunda ishee dhabee dukka buutuu isaa warra turan dukkaa deemaa turan keessaa sukkanii bartoota duwwaatti qabee isaan keessaa hin deemtu jedheni sakumaan kan irratti irraa jabaa tapha maarree maa akka itti nyaata tufee dura jedhee deemedha kun waan akka barbachuu barbaachisu waan irra walii darbame Amen. Kan isinitti ta'u qaba. Namni na nyaate Yesuus. Barabaraan hin badu. Warri maannaa nyaatan lafa onaa irratti dhumanii jedha. Hunda isaa dubbisuun barbaadu. Achuma keessa dhagaa gurguradha. Hamma jaatamii wayii. Boqonnaa guddaa, ergaa guddaa qabu boqonnaan jaatu. Warri na nyaatan barabaraan jiraatu. Isaan barabaraan hin badan. Warri maannaa nyaatan garuu lafa onaa keessatti dhumanii. Amanu maal bakkeessa bara bushee keessa inni manyaati sinnum dagaaraa fa'itti barbaada. Nuun galle waan ta'eef. Hamma inni ajaa'ibsiisaa dinqisiisaan kun isaan maannoo dheeraa lafaaf naannanii nyaata. Maannaa jechuun maal jira? Afaan Oromootti maanni jechuudha. Dhugaa afaan Amaariffaa maannamu jedhama. Waanti sitti jedhaa lafaaf dhaluun natti godhu. What is it? What is it? Man? Itu dia ni. Wakadera. Warne berana dungkana ke saya kali. Thabata ke saya kami. Man ni. Jangan ni. Aman nuara kasi di marah. Nuni garu. Yesus Kristus ini. Ini Kristus mau dilakukan. Haleluya. Para dari itu ke sama ini. Kalau dari itu ke sama ini nana. Mano nyat. Nunggu Kristus mau. Haleluya. Kristus ini. Yesus ini. Kristus ini. Isa putih ini. I am the bread of life. Haleluya. Living stream, bukan bishaan jiraatan ini. Lagi ni dugaan Kristus. Amin. Amin. Nami Yesus ini. Lekim sih, barabaran pada waktu nak kembali. Nani malah tanya juga. Imun tuai. Imun sih kan? Mari berkata, kemikal nama Yesus kalau mengatakan. Yesus immoge mikala barabaran sikas. Amin. Kalau ada ini kamu juga ni. Amma kana ketar bandak sise. Goda, asis kagak ndum. Ndum itu malu. Dan Yesus ini semua. Goda bahasa. Haleluya. Apa berpaling tu dalam itu jadi dunia. Haleluya. Abraham berbuat. Hanya posat pawat di rumah. Cuma kan kau itu ada. Yesus mau orang merah dari hati. Haleluya. Yesus ini nana. Amalan Yesus tu nama Yesus. Dan dia Yesus tu nama Yesus. Malah ini kabar kita. Umrah Tuhan tu nama. Sistem nama dia. Ini semua sistem dirinya keserdes. Amin.
keemikaala akkasiin nu gale. Namni nyaatee barabaraan hin du'e. Sababiin jiraachuu keenya waan Kiristoos hin nyaanneedha. Maal akkatti nama nyaanne jennaas Yesuus hin nyaata. Yesuus ilkaan isatti labee mangalaan nyaatamu. Amantiidhaan nyaatamu. Amantiidhaan haala fudhatamu. Gaafa hafuura namaatti darbu nyaanni maal ta'eetu dha. Nyaanni jalqaba gara waan lubbuu hin qabne ture. Isa booddee gaafa daakamee tuutamu gara seeliitti dhufu. Seeliin immoo lubbu qabeessa. Tishuu dhufu orgaanidha. Ameen. Jireenya of keessaa. Yesuus na nyaatu jechuun amma kana saayinsii beeka. Saayinsii hunda isaa madda saayinsii waan ta'e. Na nyaatu jechuun qoqqotaa mana cabsaa jechuudha. Akka laayiti dhufoon isaa miti. Akka isaa miidhaan dhufoon isaa. Bishaan taatu, irraatiin taatu. Haalleluuyaa. Gaafa natti amantan barabaraan hin madda geessisa. Wangeelaatti boqonnaa ishee itti fayyadamu. Amma sakan dhuguma isin namni natti amanu gara firdii. Haleluuyaa. Gara jireenya malee gara firdii akka dinnan kan si wali yoo jiraate tokko isa kweeshiyooti boodee qaba. Abiddan duwwan si'oolitti nama geessu Yesuus hin dhabu. Ameen. Kiristoos gaafa nama ishee immoo jireenya nama ishee. Jireenyi nama ishee uumamaa hin jiraatu. Paulus ergaa isaa keessatti Kiristoos anaaf jireenya isa jedha. Anaaf jiraachuudha. For me to live is Christ. Filippisios boqonnaa tokko digdamii. To live is Christ maal? Jiraachuun koos Kiristoos. To live lafa kanarraa kan itti deddeebi'ee jiraatu guyyuu eewudhaan Kiristoosdha. Jireenyi koos bu'ee Kiristoos. Kanaaf macaafa qulqulluu keessa gaafa Kiristoosin agarru maal agarra? Jireenya. Gidduu kana barumsi baramu jeneraalii seessa waan ta'e maannaa dhugaa, buddeena dhugaa, amantoota dhugaa hin ta'u. Fakkii tokko dhugaa dubbadheenis. Eliyaas gaafa beela'ee baay'ee dadhabee iddootti baqatee sana keessa ture. Ergamaan gaafa dhaqee mul'ate. Kan himaa godhu nyaadhu qobeedha. Hidhachiisee isa booddee fuudhee gara isaatti geesse. Gara tulluutti. Ameen. Macaafa qulqulluu keessa tulluun maal? Ulfin. Borgati fageenyaan Siinaa irraa gara Golgotaatti waan jedhu baratti bara. Tulluu Siinaa irraa gara tulluu Golgotaatti waan jedhu bara waan jedhu tulluudhaan. Tulluun ni qaba. Ulfin. Eessaa ta'e garuu beela irraa kan ka'e kufee sodaatee haadhu. Gaafa qabu garuu nyaachisee uffachiisee garuu. Ameen. Gaafa nyaattu ulfinaa garuu ulfinaatti guddata. Nama dhalatee nama jiraataaf nyaatamu barbaachisa. Nama dhalanne namni waan immoo nyaata isaa ibsaan akkasuma. Fakkeenyaaf namoonni hospitaalatti kiritikaalii yookaan baay'ee dhukkubsatan gulukoosii yookaan fluudiin kennamaafi fluudiin sun hamma inni jiru waantee namichi eeks godhe taanaa yookaan boqote taanaa yeroo masalaa kaasee fluudiin maal ta'a? Reesisa. Namni jireenya hin qabne danda'ee Yesuus hin nyaatu. Ameen. Reesisa godhe. Yaa ollee rakkisaa. Hin danda'amu. Nama Kiristoos jireenya ta'ee garuu laagee isaa keessanii. Kanaaf dubbiin sun lafee koo keessa galii dheerani. Haalleluuyaa. Raajiin waan ibsu, ergaa ibsu, sagaleen lafee namaanitu jira. Sagaleen nama keessa seene oomni hafuura bira darbee lafee namaa qabu. Seen lafee istiraakcharii qaba. Utubaa qaba. Jireenya nama sanaa utubee yaabatu. Ameen. Isa booddee namtichi socho'uu galuu bahuu isaa hundi sagalee isaanii geeffamu. Gidduu kana sagalee nyaata si ta'u. Sagalee lafee keetti. Sagalee hafuura keessa. Sagalee immoo laayee sure. Haleluuyaa.
karaa bu'uura nama ishee namni du'aate karaa Kiristoos lallabu kanaan boonsooyi jireen karaa baraatu nama seenaa. Iddoo kana kana nyaata. Haleluuyaa. Namni Yesuusin nyaate moo'ee malee jiraata waan dubbii. Namni dhuma rakkataa lafa waa'ee maqaa nama barumsa kana barsiiseera turre. Ini nanti jadi jedhu barsiifni arramu dheeraa. Lakki boo Yesuus Yihudaadhaan mata duree hattuu jedhu Yesuus barsiiseera. Har'a immoo guyyaa irraa nama ta'e kadhataa jira. Mata duree keenya irraa hattuu kana jiru natti maran jedhee barsiise. Isa booddee akkas taa'e. Korri namaa nama ni taa'e. Beekan waan. Haleluuyaa. Barumsa kan beektu sini. Sagaleen muyaa. Nabi Yesuusin nyaate moo Yesuusin fakkaata. Haleluuyaa. Inni waan nyaate fakkaata. Dhugaa dha. You are what you eat. Warri faranjii. Dhugaa. Naafuma kanaan kanansiisanii naan haalli godhaa. Dhugaa. Maaliif? Itu yo kalau sirri saja, dah sirri berada saja. Boleh berani dengan tanah, garam menghati cuantan kapakat itu dah jalan. Haleluya. Karena nama Yesus barang tidak dikala. Lagi orang ni, lagi bulan ni, mandat kita ni, mandat kita ni, nama Yesus barang banyak. Barang dua ni, Yesus ini understand, jual boleh nyar. Amin. Nama Yesus ini kan saya kira lebih. Amin. Kalau dah begitu ya tu, kalau orang jangan ni, mandir berdiri. Yesus, saya yo kena gol, malah tahu banyak, emang cekak saya ini berjiji. Saya kena gol. Wah, ini malah bersebut, wah, singgargar ini. Malah, utun ni singgargaru, orang kau jadi isi je gol. Wah, tak salah sini kawan. Wah, ini lah mahir wan. Wan tu ada nama tu yang bisa lagi. Nama apa? Jirenya nama apa hari? Lalu hari, akhirnya, yang mana nak? Akhirnya ni, sekarang semua yang macam berat semua baterian, sekarang ni asing je. Macam apa ni juru aku kamu boleh. Kalau aku kau ini ni, aku itu kau sifat dia. Gede, kelihatan, asal tu dah kelihatan ni mana? Apa yang kamu boleh sulit ni kamu kata? Sekolah ni tu jadi mana hari ni? Kalau kata masih berasa. Ayuh kena besi lah kan, kena yo, ya. Yesus kena dia kan seperti mana? Why you want us? Why you want us? Why poor ni kan? Why akai bobo ni kan tu nama? Why kena yo? Am saya sekarang kau tidak. Sahaja sanggah pada sekarang kau tidak. Ini sih bahkan bayar lagi kan? Orang-orang Pernikahan sama Kristus ini orang hari suami menikah nanti. Mana kasih kawan? Wanti wala yung nama lolo bisa wan terkadang almost all diseases. Kung hindi nasa kanila smoke. Kaya gini. Onne sampai selatan. Oh, ya. Malam tadi kenapa? Oksigen ya. Astral. Gula. Lalu mengakhir nak ke rumah. Tak kalau masih tak kalau lagi. Tak mau dalam macam macam tu. Siapa lagi kan kalau ini kan sahaja sumpah saya ni. Tiga hari. Sumpah apa sih macam ni? Wah, kena sikit ini. Anu tak, Yerowan.
waan nama keessan nama keessa yoo nama Yesuus taanedha. Haleluuyaa. Nama Kiristoos ani waan tokko akkasiidha. Waan guddaa baay'ee qaba. Kun immoo ofitti mamalu. Ofitti ta'a. Ofitti ta'a nama gargaaraa. Nama qofa hafuura kutaa onnee kutaa sobba gonchaa Waaqayyo diicha kaakasu. Inni kaan isa qofa. Homa baay'inaan taa'uu wal fuudha. Bineensi wal fuudha. Baay'ee wal fuudha. Ada mana ni? Ada mana ni? Kami dari sana kasih mereka konten apa? Ma itu tak. Wajib buat pesawat mereka. Dia tu mana saya nak kau? Wajib saya nak kasih pada dia. Kenapa? Nama kalau cuma dia Amin. Wah dekat pun. Apa lu dah mana berada ni? Kerana tu kau. Cuma tu asyik mana berada. Kerana malam ni mana lihat pun itu ni. Antara sekarang si tu panen muri mana? Jadi si buku sekarang tu tidak, kaya pun tidak, mahal pun tidak. Ayah jangan kena ni muri mana. Kesini tadi budaya ni apa juga? Jangan. Karena kalau Yesus kota. Amin. Karena nama kita kalau bicara lumayan itu. Amin. Nama sampai itu saya Yesus maka. Amin. Nama kita Yesus maka bani. Kombinasi kan boleh berapa sih? Oh ada terus. Jadi nyerang ber. Yesus ini nama touch buat. Nama shibo elektriki lama satu. Jadi nama lama satu itu akan nanti Nabi Yesus ubah satu dia keluar dari. Amin. There is a great difference. Kristus ini nak kasih mana great ni dalam mana jadi nama. Amin. Barang-barang jadi nama dia. Amin. Apa iya ni? Ani Kristus ini jadi nama dia. Ani Kristus ini jadi nama dia. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Wahai main dia kasih ergam, dapat dia kasih buat usaha. Sagale pun mau ilmu masalah luar dia kasih super banyak. Dan ilmu masalah ada muan udah. Isa cuma Christ is all and in all. Amin. Amin. Yesus Kristus one dua. Amin. Gak Yesus ini badan lu? Ayah, wahai perempuan Ayah, wahai wajar kecuali Ai, why is it not equal? Jadi nak, Yesus is itu wala ko hudu ma au kisa. Ani gawa na kasi taso, wala sa awol. Toko barbaro. Kristus may ipaya ko din. Hallelujah. Amen. Kristus Yesus man si barbaro sumunod ni Amen.